Oduu keenya jalqabaatiin Ameerikaan muddama gaanfa Afrikaatti dabalaa jiruun akkaan yaaddawaatiin jira jechuun ibsite. Ameerikaan ibsa arraa baafteen Soomaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti waan adeemaa jiru gaanfa Afrikaatiif haalaan nama yaaddeessaa jetteetti. Gabaasa guutuu isin biraan kan geenyu ta'a. Oduma kana wajjin wal fakkaatuun liigiin biyyoota Arabaa waliigaltee Itoophiyaatii fi Somaaliilaand gidduutti gaggeeffame balaaleffate. Liigiin biyyoota Arabaa maaliif Itoophiyaa irratti xiyyeeffate? Maaliif ammoo mufate? Gabaasa guutuu isallee ni dhageessu. Oduma kana keessa osoo hin baane mootummaan Soomaaliyaa ibsa kaleessa galgala IGAD baase ilaalchisuun barreessaa olaanaan dhaabbata IGAD dhiifama gaafachuu qaba jechuun ibse. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo maaliif dhiifama gaafachuun barbaachise? Soomaaliyaan maaliif mufatte? Gabaasa kanas bal'ifnee isin biraan geenya. Oduu keenya isa biraatiin godina Wallaggaa lixaatti lagannaan gabaatii fi uggurri guddaan gaggeeffamaa jira jedhame. Lagannaan gabaa hawaasa rakkoo keessa jiru kanarratti maaliif barbaachise? Gabaasa guutuu isin biraan kan geenyu ta'a. Akkam jirtu daawwattoota hordoftoota Aanolee Global Media. Oduu odeeffannoo keenya ijoo isaa amma isinitti hime guutuu isaa kan dhageessan ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf ammoo like, share godhuun dagatinaa isiniin jedha. Oduu keenya jalqabaatiin Ameerikaan muddama gaanfa Afrikaatti dabalaa jiruun haalaan yaadda'eetiin jira jechuun ibsite. Ameerikaan waliigaltee Itoophiyaatii fi Somaaliilaand raawwataniin muddama dhalate hordofee Ameerikaan haalaan yaaddoo jabaa keessa jiraachuu arra ibsiteetti. Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa isheef argamsiisuu danda'u Somaaliilaand walii mallatteessuu hordofee biyyoonni lixaa gama Soomaaliyaa goruun birmadummaan Soomaaliyaa akka kabajamu deddeebiin gaafachuu irratti argamu. United States birmadummaa fi kabaja daangaa Riippaabilika Federaalawaa Soomaaliyaa kan bara 1960tiif beekamtii kennitii jedhan dubbii himaan ministeera dhimma alaa US Maatiif Miller. Kana dura gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen ammoo mootummaan Itoophiyaa birmadummaa Soomaaliyaa kabajuu qaba jechuun kaleessa ibsee ture. Akkasumas ammoo liigiin Arabaas bifuma wal fakkaatuun ibsa baaseera. Masriin ammoo birmadummaa Soomaaliyaa akka kabajamu an Soomaaliyaa waliin dhaabbadha jechuun guyyaa kaleessa pirezidaantii Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuutitti bilbiluun walii galaniiru. Masriin ammoo Itoophiyaatti duuluudhaaf karoora bal'aa waan baafatte fakkaatti. Michuu keenya kaa waliin yaaddoo keenya jabaa ibsanna kan jette US muddama gaanfa Afrikaatti guddataa jiru ammoo haalaan nama yaaddeessaa jette Ameerikaan gama isiitiin. Qaamonni hunduu dippiloomaasiin akka furan ni gorsina kan jette Ameerikaan. Itoophiyaan garuu waliigalteen Somaaliilaand waliin raawwattee seera cabse tokkoyyuu hin qabu jechuun ejjennoo isee cimsite dubbachaa jirti. Uummata miliyoona 4.5 kan qabdu Somaaliilaand Soomaaliyaarraa adda baatee bahuu kan ibsite 1991 ture. Haa ta'u malee ammoo beekamtii idil addunyaa hin qabdu. Biyyi beekamtii idil addunyaa hin qabne Itoophiyaadhaaf ulaa galaanaa kennuun ishee biyyoota guddina Itoophiyaa hin jaalan biyyoota Itoophiyaatti hinaafaniif mata dhukkubbii guddaa ta'e. Isaan cinaatti ammoo uummanni Somaaliilaand keessa jiru bal'aan bahee hiriira bahuun mootummaa Itoophiyaa waliin mootummaan isaanii akka hojjetu gaafachuu irratti argamu. Akkasumas ammoo uummanni Somaaliilaand waliigaltee Itoophiyaatii fi Somaaliilaand irraa gammachuu akka qabu ibsuu irratti argamu. Faallaa karaatiin ammoo Soomaaliyaa keessatti uummanni hiriira bahuun mootummaa Itoophiyaatii fi Somaaliilaand balaaleffachuu irratti argamu. Muddamni kun ammoo hawaasaa fi hawaasa gidduuttis waan cimaa jiru fakkaata. Isa qofa osoo hin taane hawaasni Itoophiyaa bal'aan galgaluma waliigalteen kun mallattaa'e halkan sa'aatii 3 irraa jalqabee hiriira deeggarsa taasisaa ture. Kun ammoo hawaasa biyyoota lamaanii gidduuttis muddama guddaa uume. Akkaataa waliigaltee kanaatiin Itoophiyaan qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 bal'atu buufata humna waraanaa galaanaatii fi daldalaatiif oolu Somaaliilaand irraa ni argatti. Somaaliilaand ammoo faallaa kanaatiin daandii xiyyaara Itoophiyaa yookiin ammoo Itiyoo Telekoom keessaa qooda hammi isaa hin ibsamne kennamuufi jedhamee jira. Dabalataan Itoophiyaan adeemsa keessa qorannoo jabaa erga taasistee booda Somaaliilaandiif beekamtii biyyummaa ni kenniti. Kana jechuun Itoophiyaan amma booda Somaaliilaand akka biyyaatti ilaalti jechuudha. Kun ammoo waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliif mallatteessan keessatti argamu. Oduudhuma kana wajjin wal fakkaatuun liigiin biyyoota Arabaa waliigaltee Itoophiyaatii fi Somaaliilaand akkaan balaaleffate. Liigiin biyyoota Arabaa ibsa amajjii 3 jechuun guyyaa kaleessaa baaseen
waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand walii mallatteessan birmadummaa biyya Soomaalii waan sarbuuf cimsinee fudhatama dhabsiifnaa ni balaaleffannaas jedheera. Waliigalteen Itoophiyaa handaara galaanaa argamsiisu kan mallatteeffame rakkoo keessoo Soomaaliyaa akka carraatti fayyadamuun akka ta'e ibsi liigichaa kun akeekeera. Dubbii himaan barreessaa olaanaa liigii biyyoota Arabaa Gamaal Rooshdi gochaan akkasii kutaa lafa Soomaaliyaa hir'isuun seera idil addunyaa sarbuu fi tokkummaa daangaa biyya Soomaaliyaa kan rakkoo keessa galchuudha jedhan. Qondaalli kun liigiin biyyoota Arabaa murtee kaabineen Soomaaliyaa waliigaltee mallatteeffame seeraawwan kan hin taane fi raawwii kan hin qabaanne jechuun dabarsee guutummaan guututti akka deeggarus ibsaniiru. Dubbii himaan barreessaa olaanaa liigichaa gochaawwan kun waliigaltee fi raawwiin isaa gocha finxaaleessummaa akka babal'isu hiree bal'isaa jechuunis akeekkachiisan. Ibsichi waliigalteen Itoophiyaa fi Somaaliilaand ammajjii tokko mallatteessan tokkummaa daangaatii fi walabummaa Soomaaliyaatti bu'aa jechuun ejjennoon isaa Soomaaliyaa waliin akka ta'e ibseera. Mootummaan Itoophiyaa handaara galaanaatii fi buufata humna galaanaa qabaachuuf waliigalteen Somaaliilaand waliin mallatteesse muddama uumuu hordofee deebii kenneen waliigaltee kanaan amantaan cabees ta'ee seerri sarbamee jiru jechuun haaleera. Mootummaan Itoophiyaa ammoo buufata galaanaa argachuun biyyoota hedduutti mata dhukkubbii ta'uu itti fufe. Ibsi mootummaa Itoophiyaa irraa kaleessa bee ammoo akka jedhutti dhugaan jiru kana ta'us gariin waliigaltee kanaan hedduu aaranii jedhan. Kaan ammoo ni rifatanii jedha ibsi Itoophiyaa irraa bee. Oduudhuma kana wajjin wal qabateen mootummaan Soomaaliyaa ibsa kaleessa galgala baaseen ejjennoo fi ibsa IGAD dhimma kana irratti qabatetti akkaan mufachuu ibse. Barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinaa Gabayyoo ibsa ganama kaleessa karaa waajjira hooggananiitiin baasaniin haala mudachaa jiru xiyyeeffannaan hordofaa jiraachuu fi boodarra dhiibbaa inni nageenyaa fi tasgabbii naannoo irratti fidu akka hubatu ibsan. Biyyoonni lameen Itoophiyaa fi Soomaaliyaan duudhaa biyyoota miseensa IGAD ta'an walitti hidhetti cichuun rakkoo isaanii karaa nagaatiin furuu akka qabanis akeekanii turan. Waajjirri haajaa alaa Soomaaliyaa ibsa kaleessa galgala baaseen ibsi IGAD irraa bahe akka isa mufachiise ibseeti jira. Ibsichi gochi mootummaa Itoophiyaa birmadummaa Soomaaliyaatii fi tokkummaa daangaa biyyattii kan sarbe akka ta'e tuqee hin balaaleffannee jedha. Kanaafis ammoo barreessaa olaanaan dhaabbatichaa dhiifama gaafachuun ibsa bahe akka haqu darbees ammoo tarkaanfii barbaachisu akka fudhatu gaafateera. Oduu keenya isaa biraatiin godina Wallaggaa Lixaatti lagannaan gabaatii fi uggurri sochii bal'aan taasifamaa jiraachuun dhaga'ame. Daandiiwwan gurguddaan godina Wallaggaa Lixaa keessa jiran cufamuunis dhaga'ameera. Najjoo, Mansibuu, Qilxuu Kaarraa akkasumas ammoo Biilaa hanga Maqaa Najjootti daandiileen cufaa akka ta'es odeeffanneera. Daandiin guddichi Asoosaa geessu kan ammoo Baaboo Gambeelitti dabarsuu cufaa akka ta'es EJM odeeffateera. Yeroo ammaa kana godina Wallaggaa Lixaa bakkoota garaagaraatti sochiin kun guutummaatti dhaabbachuun hawaasni rakkoo guddaaf saaxilamee jira jedhameera. Godinni Wallaggaa Lixaa ammoo waraana qaamota lama gidduutti gaggeeffamuun rakkachaa kan jiru yoo ta'u, isaan cinatti ammoo dhibeen busaa hawaasa bakka akkaan itti rakkisaa jiru keessa ishee jalqabaati. Daandiiwwan gurguddaan godina Wallaggaa Lixaa cufamuun hawaasa dhibeen miidhamaa jiru, hawaasa rakkoo garaagaraatiif saaxilamaa jiru kanatti ammas fanxoo irratti cobxoo ta'uudha jechuun hawaasni muffii qaban ibsachaa jiru. Isaan cinatti ammoo bulchiinsa magaalaa Dambidolloo keessatti sochiin bifuma wal fakkaatuun akka danqamee jiru EJM odeeffateera. Sochii kana ammoo eenyutu jalqabee kaayyoon isaa maali kan jedhu ammayyuu hawaasaaf wanti ifatee bal'aan hin jiru. Oduu keenya isaa biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n zoonii kibba baha Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaa du'aaf madoon adabuu isaa beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n godina Arsii Lixaa aanaa Gada Basaasaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa maqaa sakattaa WBO'n bobbaatee uummata nagaa iraarsaa turte irratti tarkaanfii fudhachuun injifannoo gurguddaa argachuu WBO'n beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Jalnadhii Gammadaa aanaa Gada Basaasaa ganda Hulluuqqoo jedhamu keessatti kaleessa jechuun ammajjii 2024 waraana raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii haxxee fudhateen baruudaan macheessuun waraana raayyaa ittisa biyyaa 19 ajjeesuu fi 27 ammoo madoo dandammi hin qabneen adabuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo meeshaawwan gurguddaa raayyaa ittisa biyyaa irraas hiikkachuun galii qabsoo bilisummaa Oromootiif taasisuu WBO'n beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO fi raayyaan ittisa biyyaa erga mariin araaraa Taanzaaniyaatti gaggeeffamaa ture fashalee as lola Oromiyaatti gaggeessan cimsanii itti fufaniiru. Waraana qaamota lamaan gidduutti gaggeeffamuun ammoo hawaasni rakkoo takka argee hin beeknes arguurratti argamu.
Oromiyaan waggoota 5 nagaa hin argatin ammayyuu isa dur caalaa nageenyi dhabameera. Daawwattoota hordoftoota Anolee Global Media odeeffannoo ammaaf qabanne kanuma odeeffannoo biraatiin hanga walitti dachaanutti yeroo gaarii qabaadha.